Hey guys, galatooma baga nagaa walitti deebine. Paartiin jaafaadhaa har'aan tana dhibee sammuu wajji wal qabatan maraatummaa takkaa'u miidhama sammuu kan jedhamu isarraayi. Dawaan isaatiis akaakiltoota mana keessa jiran takkaa'u waan barbaaduun isaa hin ulfaanne waan ta'eef haala gaariin akkaataa itti fayyadama isaa hordoftanii viidiyoo tana xumurtanii itti fayyadama isaa sina siraataa itti fayyadamnaan namni isa kanatti fayyadamee nama hedduu fayyee jira waan ta'eef akkasiin maraatummaa irraa dhiinuu danda'a. Nama guddaas ta'ee ijoollee xiqqoos ta'ee nama miidhama sammuu qabu. Dawaan isaa daa'imaa siinii takka garaa qullaa isaatti ganamuu fudhachuu qaba. Innaa zayituun zayita jedhamuu fi zayitullaaziyaa zayita jedhamu kana qoonqoodhaan isaaf dalagamee yoo waan xabbasan taates zayituunii fi kanaan isaaf xabbasamee dhiyaanni isaa guutuutti zayita lamaan kanaan dalagamee fi tajaajila isaa haala kanaan fudhachuu qaba. Zayitawwan kaan irraa fagaachuu qaba. Achi booda daa'ima kana waggaa guyyaa 5 garaa qullatti fudhatee booda walii garaa qullatti ganama fudhachaa ammoo galgala yeroo rafuu deemu xiyyoo isaa irratti dibaa jechuudha. Xiyyoo isaa irratti daa'ima diba. Akkasitti torbaan marraa 3 irra diba. Torbaan marraa 3 eegarra dibee booda baatii keessaa marraa 12 dibaa jechuudha. Akkasii bishaan hawwaan ganaa ofirraa dhiqaa haala saniini baatii 3-4 keessatti jireenya isaa kan duraanii deebi'uu danda'a jechuudha namni maraatummaa qabus. Kanaaf jecha hedduu galatoomaa. Gaafii fi yaada qabdanis akkuma dura nu dhiyeessuu jirtanitti nu dhiyeessaa. Gaafiin teessan nu cimsaa itti nu fufsiisa. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jenna. Liifiidhaas waan seennu jecha yeroo liifiitis sa'a boqonnaa keessanii hunda keessan haala gaafii keessan irratti hundoofnee sa'a akkam akka boqonnaa isin qabdan laallee yeroo takka goone akkasitti sa'a liifii irrattis qunnamnee gaafiif deebii isaanis dhiyaatu jira. Achirratti yeroo biraan taate shillimaan illee ni jira. Haala saniin akkasitti galmaan keenya jechuudha. Jabaadhaa. Hoddumaan nu hafee miseensa ta'a. Miseensa itti nu heddumeessaa. Miseensa keenya akka heddummaatu ta'a. Hedduu galatoomaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.